Hagayya 18,2016 harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota JMN oduu isinitti himna. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu ani Lammiisireeti. Albamni wallee artistii Elemoo Alii mata dureen isaa teenya urjiin jiru magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayititti eebbifameeti jira. Artistiin Oromoo bara dukkanaa keessa dungoo qabsoo Oromoo ta'e karaa hidhannoo fi aartiitiin uummata Oromoo diinarratti dammaqsaa ture. Albama isaa teenya urjiin jiru guyyaa irraa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayititti eebbiseeti jira. Elemoo Alii sababa roorroo alagaa kan biyyaa bahee bara 1974 yoo ta'u, albama kan jalqabaa bara 1978 yoo hojjetu, Elemoon sirboota 100 lakkaa'amu hojjechuun isaa ni beekama. Erga biyya baqaa ture waggaa 40 booda gara biyyaatti deebi'ee albama isaa marraa jalqabaatiif teenya urjiin jiru biyya keessatti eebbisiisuu isaati. Eebba albama teenya urjiin jiru kanarratti artistoonni buleeyyiin aartii fi qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphatan kan argaman yoo ta'u, akkasumas keessummoonni garaagaraa abbootiin qabeenya, qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi bakka jaalattoonni artistoota Elemoo Alii hedduun argamanitti haala miidhagaa ta'een eebbifamee jira. Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand wajjin qabdu yoo hayxe qofa qaama nagaa kabachiisaa Soomaaliyaa haaraa ta'uu dandeessi. Muummee ministeera Soomaaliyaa Hamza Abdiitu jedhe. Bal'ina oduu tanaatiif Lubee Girmaa. Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand haqxu malee qaama nagaa kabachiisa haaraa hin taatu jechuudhaan ministeerri muummee Soomaaliyaa dubbatan. Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo Somaalilaand waliin waliigaltee haqxu malee qaama ergama nagaa kabachiisaa Soomaaliyaa isa haaraa hin taatu kan jedhan ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii. Aangaan kunis Itoophiyaan qaama nagaa kabachiisaa Soomaaliyaa ta'uudhaaf jalqaba walabummaa fi tokkummaa daangaa biyyattii kabajuu qabdi jechuudhaan fuula X yookaan Twitter isaanii irratti barreessuun gabaasan. Yeroo waliigalticha keessaa hin baane qaama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa haaraa hin taatu kan jedhanii fi ministeerri muummee Soomaaliyaa kana kan jedhan yeroo maarsii ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa haaraa keessatti loltoota ishii gara Moqaadishootti bobbaasuudhaaf gaaffii dhiyeessitettidha. Gama biraatiin ammoo loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaa naannoo Irshaa Beelleetti boba'aa naannichatti nagaa fi tasgabbii deebisuun hedduu galateeffamanii jiru. Ergamni coomsaa nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa kun maarsariitii isaa irratti akka barreessetti loltoonni Itoophiyaa hidhattoota Al-Shabaab adamsuudhaan bakka dhokatee baasuun haleeluun shoora olaanaa baachuu ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa haala itti yaamamaa maqaa hargeysaa jiru akka sirreessituuf Soomaaliyaan gaafattee turte sirreessite. Daandiin qilleensa Itoophiyaa duraan wayitaa hargeysatti bararu hargeysaa qofa jee maqaa fayyadamaa ture. Erga Soomaaliyaan sirreeffama maqaa akka sirreeffattu gaafatteen booda Soomaaliyaa hargeysaa jee maqaa yaamuu eegale. Hargeysaan biyya Soomaaliyaa irraa fottoquun biyya ifiin jettu magaalaa guddoo Somaalilaand ta'uu isiiti. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imala gara Hargeysaa godhu irratti haalatti maqaa fayyadamu akka sirreessu gaaffii mootummaan Soomaaliyaa dhiyeesse simatee sirreeffama godhe. Ministeerri geejjibaa fi Civil Aviationii Soomaaliyaa yaada BBC'f kenneen gaaffiin kun fudhatama argatee sirreeffamni godhameera jechuudhaan mirkaneessee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa maarsariitii isaa gubbaatti imala gara magaalaa Hargeysaatti godhamuu fi ibsa Hargeysaa jedhu qofaan kaa'amee ture sa'a booda kana gara Hargeysaa Soomaaliyaa jedhutti jijjiiramee jira. Daandiin qilleensaa kun jijjiirama kana kan godhe mootummaa Soomaaliyaa irraa roobii darbee hagayya 21 bara 2024 xalayaa itti ergame bu'uura godhachuudhaan mootummaan Soomaaliyaa xalayaa barreesse keessatti sarbama walabummaa Soomaaliyaati jechuudhaan sirreeffamni akka godhamu gaafatee jira. Xalayaa kana abbaan taayitaa Civil Aviationii Soomaaliyaa kan barreesse yoo ta'u, Hargeysaan teessoo bulchiinsa Soomaaliyaa kan biyya walaba ta'uu himattuu fi Soomaaliyaan qaama kooti akka jechuutti kan hiikamudha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imala garasitti godhu Hargeysa qofa jedhee dhiisuun gaaffii walabummaa akka baasu daayirektarri komishinii abbaa taayitichaa Mohaammed Abdii Usmaan BBC'tti himaniiru. Amma dura imalli qilleensaa garasitti godhamu Hargeysaa Somaalilaand jedhamee adda bahaa kan turee fi dhiyoo kana ammoo Hargeysaa kan jedhutti jijjiirame. Abbaan taayitaa Civil Aviationii Soomaaliyaa jijjiiramni godhame sunis yaaddoowwan dhibdee kan hammeessuu fi birmadummaa kan salphisee ilaaledha jechuun komatee jira. Ibsi iddoo imalaa kun hanga jimaataatti akka sirreeffamu mootummaan Soomaaliyaa kan gaafatee turee fi sirreeffamni kun irraa raawwatamu yoo ta'e imala daandiin qilleensaa kun gara Soomaaliyaa godhu mara dhorkuudhaaf akka dirqamu akeekkachiisee ture. Oduun galgala kanaaf qopheessinee isinii dhiyeessinee tarangammaa hordofaa turtanii qophiilee JMN Afaan wajjin turtii gaarii.